jaalallee qabadhe erguman jaalallee qabadhe leenci mana kiyyaa hafee bar maaliin beeytanii duraan leenci mana kana akkamii yaa'u ture maali jaalallee qabannaan badan diyaaspooraan mana kanaati tiiktookii duratti badan na biraanii maal ana waan wal qabsiisu hin jiru bar ani Ameerikaan osoo hin cufamin dura Ameerikaa warra Ameerikaa wajji addagallee jirra durumaan addagallee bar taa'ee osoon koofluun leencanaa kanan maakiin heerumti jaalallee qabantee ennaan namni mana kana akka waan beelti jirtu fiigee bee mana kana so maakii waan irraa irrateen jiraata akka irraa irran zinnixxa zibbixxettee jiraatte jireenya isii jechuu ani bari jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalalaa fi kan gammachuu isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha warroonni maatii feesisee taatan viidiyoo kiyya sabskraayibii laayikii koomentii jabaadhu jettan guddaa galata qabdan isiniin jechuun barbaada akkasumas warroonni maatii feesiseetitti makamuu barbaadan feesiseetuuf jettanii gama maatii kiyyaatitti yoo dhuftan sissimachuun jaaladha manni kiyya mana keessanii anaa dhufuu isiniin jecha egaan viidiyoo nani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe makiin waa'ee cufamuu tiiktookii Ameerikaa irratti ani ergan ibsishaadhaan walitti ergan jaalallee qabadhe leenci mana kiyyaa kan dhaabbate yeroo sanii eegaleeti malee amma ani warroota daasfiroota Ameerikaatiin ergan ibsishaadhaan walii boyfriendii ta'e giiftiiwwan leencaanarraa dhaabbataniiti kan jiru jechuudhaan gamanumaan cufamuu tiiktookii Ameerikaa kanaan kan ibsattee jirtu egaa sirriidha yeroo duraatii fi makii mana ishee keessatti leenca giiftii baay'eetu jira amma kaa sababni isaa hin beeknu sababni leencirraa dhaabbatee fi namoonni tokko gaasii hawwanii leencan akkas sappoortii gochaa turanii garuu immoo argatanii jaalallee qabattee warroota abdii kutatee taa'etu jira ta'uu danda'a egaa cufamuu tiiktookii Ameerikaa durmaanuu narraa cufame ana Ameerikaa irraa jechuudhaan kan ibsatte ergaa yaadni biraa mooyyatuu jechuudha kaleessaa deebirratti dhaggeeffatta yoo ta'e akkasumallee viidiyoon ani kaleessa isinii hojjedhe jalatti viidiyoo kana jalatti kan jiru jechuudha makii yeroo biyya ishii ciroo harargee ciroo kan jedhamu irraa kaate finfinnee hanga kaayiroo geessutti rakkoo hedduun akka qunnamee fi wantoota hedduu akka dabarsite hiriyaashii wajjin kan hiriyaashii kan ciroodhaa wajjin baate hanga ammaa kaayiroo wajjin geesse kan wajjin biyyaa baanii hanga ammaa naannoo tokko jira wajjin kaleessa yeroo ishiin haasofti warri dhaggeeffattan warri dhaggeeffachuu barbaaddan immoo asirraa yookaan viidiyoo isa lammaffaa kana jala jirurraa argachuu dandeessanii har'a jechuudha namni tokko jechuudha har'a makii yookatti fataa zannatti jettee tiiktookii baddaatti obbira dabartee nama qarqaarsisuu jettu kuni waan rakkoon tokko arge nutti fakkaachuu danda'a isinitti fakkaachuu danda'a garuu mooyyatuu galame namaa tokko har'a kan iddoo tokko ga'u har'a kan konfidensii guutuudhaan dhaabbatu boru yoo rakkoo adda addaa keessa bahee boru yoo kaleessa yoo qorame boru nama ta'a egaa miidhamuu kaleessaa
kufaatiin kaleessa har'a barumsa namaaf ta'a, har'a jabina namaaf ta'a. Makiigaa asirratti yoo laaltan nama rakkoo kana hunda argee as gahe isinitti fakkaachuu danda'a, garuu viidiyoo san yoo dhaggeeffattan akkasumas illee makiin yuutuubii ibsishaa inda makii jedhu jalatti nan gadhiisa jettee jirti. Hiriyaashii kaleessa yaamat turte guutuu isaa achi jalattan isin gadhiisa jettee achi jala guutuu isaa akka dhaggeeffannu mudannoo maaltu akka ishee mudate biyyaa kaatee amma finfinnee ga'u finfinneedhaan hanga kaayiroo ga'u akkamitti akka dhufte maaltu akka ishee qoodate qunname akkasumas rakkoo akkamii keessa dabarsite makiin akkamitti kaleessa maal keessa dabartee har'ee akkamii jennee nama fakkeenyaaf jechuudha waan baay'ee irraa barachuu dandeenya makii irraa jechuudha. Amma ijoollee Oromoo kana keessaa jechuudha feemasoota Oromoo kana keessaa konfidansii ofitti amanamummaa kan qabu dhugaan makii baay'een ajaa'ibsiifadha. Umurii ishee kanaan jechuudha waan baay'ee hojjettee jirti dhugaa baay'ee gobaziidha. Mallee kana caalaa rabbiin ishee jabeessu nama guddinaaf tattaafatu nama kaayyoon isaa waan gaarii akka argatu hundi keenya hawwiidha. Egaa jechuudha namni jechuudha kaleessa rakkoo argu malee kaleessa qoru malee har'a naman ta'uudha sun dhugaadha. Garuu makii akkanatti har'a asirratti ilaallu kaleessa maal akka muddannoowwan ishee waan hin beekneef meebii akkasumatti fataa jettee asuma akkuma har'aa kanatti kaleessas kan turte nutti fakkaachuu danda'a. Muddannoo hedduu qabdee rakkoo adda addaa keessa dabarteeti kan bakka kana geesse isa mooyyetu yuutuubii ishee jalatti ibsishaa inda makii kan jedhu jalatti kan har'a yookiin boru nan gadhiisa jettee jirti. Kaleessa sababa yuutuubii irraa dhahidhanii ilaaltan jettee eegalanii kanan ani viidiyoo isinii hojjedheen eegalanii achirratti cufuu danda'anii warri seenaa makii muddannoowwan makii rakkoowwan makiin keessa dabartee dhufte fakkeenya barumsa irraa fudhattanii fakkeenya godhachuu dandeessanii yeroo makiin gadhiifte viidiyoo makii jala deemuudhaan makiin maal keessa akka dabarte nama akkamii akka turte mudannoo maaltu ishee qunnamaa ture guutuu isaa ibsishaa inda makii jala argachuu dandeessanii. Egaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan viidiyoo keessa sabiskiraayib laayikii gochuudhaan oduuwwan tokko gama tiktookitiin kan walitti qabame tokko akkasumas yaada dabalataa itti dabalee kanan isinii dhiyeessu yeroodhaan ta'a. Isinimmoo itti laayikii sabiskiraayib gochuun hin dagatinaadha. Warroonni jabaadhu jettanii na cinaa dhaabbattan guddaa galatooma galata qabdan galanni keessan dachaadha isinii jechuun hin jaaladha. Yaada fi qeeqa qabdan iddoo dogongorri jiraatetti koomentii jalatti yoo barreessitan isiniif deebisuun dirqama kiyya. Kanaafuu har'aaf viidiyoo nan qabadhe isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.